Ani waan biraa hin jedhu kino yoo yaa Waaqayyoo na jaalatte abbaa manaa koo mo'aa mana keessaa na barsiisi. Biddeen tolchuu na barsiisi. Waxii waxuu na barsiisi. Jaarsa koo gara fuuldura kan biyya Arabaatii galeetootti heerumu ati waa hunduma na barsiisi. Ana manni madaami humna koo mucuqqoote na keechaa fixeerti. Asii gaafan galee kan bilchaate nyaachuu malee bilcheechee nyaachuun anatti hin ulfaata. Kanaafuu yaa Rabbi kan bilcheechee naa laatu kan waa hunda beeku kan akkanatti biddeen tolchu ati naaf laati. Shamarran amiin jedha hundi keessanuu amiin jedha. Maaliif jennaan nuti amma humna xiqqishuu qabna. Shintibeetiin madaami humna mucucucucucucuc gooteerti. Kanaafuu jaarsa akkanaa kan biddeen tolchu, kan waxii waxu, kan waa hunda hojjetu nuuf haa kennu jechuudha. Amiin jedha. Kuni waan xiqqoo hin fakkaatina. Kan namatti hin dubbanne, kan ciqiccikii hin beekne, kan hojjechuu malee, siilaachuu malee, kitifoo malee, kan waa biraas hin laanne kana isiniif haa kennu. Amiin jedha koomentii jalatti hundi keessanuu.